Akkam jirtu kabajamoo ilmaan Oromoo kan biyya keessaaf biyya alaa jirtanii kabajamoo ilmaan Oromoo maraa kan amantiif kutan addan baane kan lagaan addan baane jaalala Oromummaan kan walitti hidhamne ilmaan Oromoo marti bakka jirtanitti nagaan koo kabajaa jaalalaa isiniif haa ta'uun jedha. Ibsaan waan hin jirreef bakka hin jiru ibsaan hin jiru dukkana keessa hin jira. Kanaafidha kan inni akkasitti isinitti mul'adhe yookaan immoo sagaleedhaan isinitti haasa'aa jiru dhiifama isin gaafachaa. Namoonni yaada koo kanatti walii galuu dandeessan yookaan immoo walii galuu dhiisuu dandeessan dhimma baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti waan xiqqoo tokkoon dubbachuu barbaade waan hin dubbadhu waan jibbiinsa qabu miti wanta barreeffamaan ibsuu hin dandeenye sagaleedhaan isinitti himuu barbaadeeti yookaan immoo isin beeksisuu barbaadeetani. Kanaaf waan ibsaan hin jirreef shaamaas dungoos waan hin qabneef na of galchaa isiniin jechaa. Namoonni na mormuus dandeessan yaada keessan karaa bilisa ta'een koomentii jalatti na barreessuu ni dandeessu. Namoonnis immoo yaada koo deeggaruu barbaaddan yookaan immoo wanta hin jedhu irratti walii galuu namoonni barbaaddan yookaan immoo yaada koo namoonni deeggaruu barbaaddan sheer gootaniis dabarsuu ni dandeessu. Ammas irraan deebi'aa mormii yoo qabaattan qeeqaa baankii hojii gamtaa irratti gochaa turre namoonni na mormuu barbaaddan gaaffii keessan maaliif akka mormitan karaa ifaaf bilisa ta'e maaliif mormita jettanii sababa kana jira maaf mormita jettanii namoonni naan gaaffiis na gaafachuu barbaaddan gaaffii keessan koomentii jala kaa'uu ni dandeessu. Kan hunda keessanii argaan jira. Shaama bobeessi jedha maaf sodaatte jedhamu hiboon inni kaan paakeejii na ergi jedha gooftaan si gargaaru kan hunda keessanii dubbisaa waan hin jiruuf gaaffii keessan naaf dhiyeessuu ni dandeessu. Kara kabajaaf jaalala Oromummaa gaaffii keessan kara sirrii ta'e isinii deebisuu nan danda'a. Wanti deebii dhabe takka illee hin jiru. Maaliif akkan baankii hojii gamtaa irratti komii koo dhiyeessaa ture sababa quubsaa gatii hin qabuuf jibba tokkollee waan hin irraa hin qabneef sababaan deeggaree isin hubachiisuu waan hin danda'uuf sababa malee nama mormuus qaama tokkos haa ta'u nama tokkos nama dhuunfaas haa ta'u orgaanaayizeeshinii tokkos haa ta'u sababa malee waan hin mormineef jibbiinsa waan hin mormineef an jibbiinsa nama takka illee hin qabu. Waan isin ajaa'ibu piippii illee namoota piippii wajjin jiran namoota piippii deeggaran ilaalle jibbiinsa dhuunfaa hin qabu. Jibbiinsa sirnaa hin qabu. Hojiidha kan hin jibbu. Ilaalcha kan hin jibbu. Ilaalcha mormaa. Kanaaf namoonni karaa yaadaaf bilisaan yaadaan mormuu namoonni dandeessan yaadaan yaada mormuu namoonni dandeessan sababa mormuu namoonni dandeessan namoonni beektan naaf barreessaa. Gaaffii isin na gaafachaa jirtan kun gaaffii maaf ciiftaadha maaf ibsaan hin jiruudha. Inni kun ibsaan sababa hin jirreefi warra laga baay'een hiineerraa laga baay'een marsaa sadaffaaf guunneerra jedhanii ibsaan jalaa balleessan gaafachuu ni dandeessu. Ani humnan ittiin guyyaatti shaama bobeeffadhu hin qabu. Gaafa waggaa koo yeroo darbe waggaa 39 koo kabajadhayyuu shaama hin bobeessine. Shaamaan tokko birrii 12. Kanaaf an shaama hin bobeessine ammas shaama bobeessuu hin barbaadu. Mul'achuunis hin barbaachisu yooma ta'e jechuudha. Kanaaf yoo gaaffii hin qabdan ta'e yoo yaada hin qabdan ta'e ani immoo gara yaada kootitti yeroo deebi'u baankiin hojii gamtaa Oromiyaa dhugumatti waggoota darban bara wayyaaneen
Oromoo shiraan daangaa Oromiyaa fi Somaaliirra jiran naannoo Somaaliirraas Oromoota shiraan ari'atamaniif qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'aniif akkaawuntiin banamee akkaawuntii sanarratti gariin walitti qabamaa turuunsaa eenyu keenya jalaa dhokataa miti. Isa kanaaf haa galatu. Haa galatamuutti aansee immoo baankiin sun akkaawuntii banee Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqa'aniif gargaarsa gochuu isaatiin waan miidhamu tokko illee hin qabu. Akkuma qarshiin akkaawuntii Commercial Bank of Oromiyaa irra galutti baankiin sun fayyadamaa ta'a. Baankiin sun fayyadamaa ta'a malee miidhama irra ga'u yookaan immoo aarsaa kaffalu tokko illee hin qabu. Baankiin sun miidhaa irra ga'u takka illee hin qabu, fayyadamaa ta'a. Qarshiin irra galu sun baankiin sun harruma jedhee harra fuudhee ittiin gargaarsa gochaa ture tun ta'in qarshiin sun achi taa'ee baankichaa fi gaafa achi taa'u waan fayyadu qaba. Kaapitaala isaa irratti warri waa'ee seera baankingii barattan, ikoonomistoonni warra akkaawuntii barattan seera kana ni beektu. Kanaaf isa sana an akka oolmaatti fudhadhus akka oolmaatti lakkaa'ina. Jalqamoo baankiin sun maal hojjete akkamitti hundeeffame isa jedhuuf seenaa biraadha. Maqaa qotee bulaa Oromootiin banamee maqaa Oromoo moggaafatee baankiin sun sheerii eenyu akka inni ta'e hundi keessan ni beektu. Yoo beekaa jallisna jettan malee, yoo dhugaa jallisna jettan malee, yoo dhugaadhaaf jiraachuun isin qaanesse malee, yoo dhugaadhaaf dubbachuun isin qaanesse malee maal akka ta'e akkamitti tokko hundeeffame eenyutu boordii sana akka bulchu ni beektu. Maal jarana inni waan meeqa inni dubbannu sheerii baankii Commercial Bank of Oromiyaa keessa wayyaaneen hin qabdu. Maaliif dhugaa walitti nu saalfachiisa? Moo waanuma maqaa Oromoodhaan baname yookaan hundeeffame tokko qeequu yookaan iddootti gorsanii yeroo inni badii balleessu callisanii ilaaluutu gaarummaa yookaan qabsoo yookaan immoo jiramni raashinaalizimii of gochuudhaaf warri yaaltan. Warri gaafa dhaabbanni tokko dogoggoro raashinaalizim gootanii iddoo hundumaatti mul'achuu barbaadan, warri aduu qara lamaa muruu barbaadan dhaabbadha. Dhugaa Waaqayyoon isin jedha. As fakkaattee achi fakkaattee guyyaadhaa guyyaatti akka gaararraa bifa jijjiirrattee yeroo magariisa argitu magariisa taate, yeroo gurraacha argitu gurraacha taate, yeroo diimaa argitu diimaa taate akka gaararraa bifa jijjiirrachaa jiraachuu keerraa bakka dhugaan jirtu dhaabbattee dhugaaf jettee duute, dhugaaf jettee beeloftee, dhugaaf jettee rakkattee, dhugaaf jettee du'uun kabaja malee salphina miti. Salphina sitti hin fakkaate. Dhugaaf du'uun, dhugaa dubbattee du'uun, dhugaa dubbattee jibbamuun, dhugaa dubbattee arrabsamuun salphina miti. Namoota dhugaadhaan seenaa irratti namoota dhugaadhaan biyya lafaa kanarratti dhufanii tajaajilaa turan keessaa Iyyasuus Kiristoos iyyuu gaafa dhugaadhaan biyya lafaa kanarra dhufee nama fayyisaa ture, qeeqamaa ture, jibbamaa ture, arrabsamaa ture. Iyyasuus Kiristoosin iyyuu arrabsaa turan jechuudha. Iyyasuus Kiristoosin iyyuu qeeqaa turan. Baankiin kaleessa maqaa Oromoo dhaattee qabeenya Oromoo saamtee qotee bulaa Oromoo maqaa qotee bulaa Oromootiin hundeeffamtee faallaa Oromoo immoo warreen farra Oromoof Oromummaa irratti shira dalagan deeggartu immoo maaf qeeqxaa, maaf maqaasaa dhoofta kan jettu raashinaalizimii taatee raashinaalizimii fakkaattee gaararraan asirraa waccitu kun immoo ati dhugaas bakka hin buutu,
Oromoos bakka hin buutu. I will tell you the truth. Dhugaa Waaqayyoon isinitti himan. Ejjennoodhaan hin dhaabbadde dubbadha. Dhugaaf dhaabbatanii, dhugaaf dubbatanii, dhugaa irratti nama qeequun kara dhugaa yoo badii kunatti himte, kara dhugaa yoo dogoggora kunatti himte, kara dhugaa badii kunatti himte yoo na sirreessite sin kabaja, sin jaalladha, galatoomi sin jedha malee waan hin si arrabsuuf, waan hin si ceepha'uuf takka illee hin qabu. Yoon dogoggoraa jiraadde na arrabsuu irra deeru bitee yoon argite yoon rukuti. I will appreciate you. Sin galateeffadha malee waan hin si kamadhuuf takka illee hin qabu. Dhugaan dhugaadha. Dhugaa kanaaf jecha immoo Oromoon aarsaa kaffaluurra darbee hamma guyyaadhaa guyyaatti akka oolaatti gadi ba'ee qalamuurra jira. Amma waan nuti dubbannu dhimmi koomershaal baank of Oromiyaa kun kan inni dubbatamuu qabu waa'ee dhugaa Oromoo irratti, waa'ee lubbuu Oromoo irratti, waa'ee haqa uummata Walloo irrattidha. Warri kaleessa Safaariikoom Oromoo qaxaruu didde jettee iyyaa turte. Warri kaleessa Safaariikoom Oromoo qaxaruu didde. Safaariikoom ijoollee keenya qaxaruu didde, ijoollee Oromoo qaxaruu didde jettanii baatanii duula geggeessaa turtan. Gaafa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa kun ijoollee Oromoo irraa, ijoollee Oromoo rakkattee baratti irraa qarshii 70-80 kennitan malee isin hin qaxarru jechaa turan. Dhugaa kana obeektu maaf baatanii hin dubbanne? Maaliif dhoksuuf barbaaddan? Waan baankii hojii gamtaa kuni abbootiin qabeenyaa isaanii abbaa aangoo ta'anii fi waan itti gaafatamaan boordii isaanii Alamuu Simee fa'aa abbaa duulaafa ta'anii fi waan daabboo gurshanii fi waan hin dubbatin jedhanii sumuunii akkaawuntii keerratti si suuqanii fi kanaaf dhugaa Oromoo cabsita, kanaaf dhugaa Oromoo dhoksita. Ati dhugaa Oromoo sumuuniif jettee dhoksita taanaan nama tuun ta'in dhoqqee bishaan keessa yaa'udha. Ati dhoqqeedhaa, dhoqqee keessa bishaantu yaa'aa jira jechuudha. Amantii hin qabdoti. Dhugaa Oromoo irra jette, dhugaa Oromoo micciirte, haqa Oromoo micciirte, faayidaa mataa keetiif dubbatta. Mul'achuuf jettee dubbatta taanaan ati amantiis hin qabdu. Musliimas miti, kiristaanas miti, waaqeffataas miti. Maaliif amantiin dhugaa irratti kan hundaa'edha. Qabsoo Oromoon itti jirus dhugaadha. Dhugaa irratti kan hundaa'edha. Haqasaa fi hin du'u, hin ajjeefamu, hin hidhamu jedheeti kan inni qabsaa jiru. An kan hin jedhu dhaabbanni tokko haga dhiiga Walloo FSR Ayisuuzuu keessaa ba'anii rashanaman sana dhiigni Walloo jigee sun lubbuun uummata Walloo Ayisuuzuu keessaa baafamanii Saamsoon beebii fa'iin rasaasaan rashanaman sun haga dhaabbata kanaas ni ga'uu dadhabe. Lubbuun nama maaf isin biratti gatii dhabe? Oromummaan maaf isin biratti gatii dhabe? Rakkina baankii hin qabnu nuti. Rakkina maqaa Oromoodhaan bahee dhaabbata maqaa Oromoodhaan bahee an Oromoo fi dhaabbadhee jedhee maqaa moggaafatee deemee nu saamu rakkina isaan qabnu. Rakkoo nuti qabnu rakkoo uummanni keenya guyyaadhaa guyyaatti akka oolaatti ajjeefamuuti. Dhimma sanatu nu ijjisiisa, dhimma sanatu nu boossisa. Dhimma sanatu akka nama hojii hin qabne, akka nama FB kanarratti ba'ee yeroo waa maxxansu akka waan naa kaffalamuutti innati afaan kee bantu, innati nama arrabsitu, innati mooraalii namaa tuttu.
Sumuunii tokko nuu kaffalamee miti kan dubbannu. Sumuuniin tokko naa kennamee miti. Sumuuniin tokkos miti sumuuniin tokko utuu miliyoonaan naa kennan iyyuu an nama bitamus miti, nama dhugaa Oromoo dabsuuf deemus miti. Dhiigni Oromoo Walloo, dhiigni Oromoo dhumaa jiru isin haa gaafatu. Warra ittiin abukaatoo baankii taate asirraa xabdu kun jechuudha. Baay'ee isinitti murteessu. Isinitti murteessu. Warra ittiin workii isin Cooperative Bank of Oromiyaa jettee piroofaayilii kee jala kaa'attee arrabsoodhaan karaa keessa namatti mudditu kuni akkuma sila jedhee warra baankii kolleejjii dhuunfaarraa digirii bitatanii dhaggeeffadha. Kolleejjii dhuunfaarraa utuu mana barumsaa naqin digirii waraqata manatti bitatu yookaan immoo utuu digiriin isaan bitatan kun iyyuu ilaalame foorjidiidha kutaa 10ttitu foorjidiidhaan utuu baarkoodii fa'aa moobaayilirra keessanii ilaaltanii isaan hin ibsu. Foorjidii hojjechiifatanii warra birrii 80,000 70,000 gammadaa olaanaa fa'aatti kaffalanii daldalaadha gammadaa olaanaa isatu kaffalee galcha maqaa sanan dha'a har'a waan baay'ee gatii gochaa oolee fi maqaa namaallee dha'uun barbaadu baankii sanarraa ari'ame jedhu malee inni daldalaadha bakkee taa'ee hojii hojjeta bakkee taa'eeti kan inni qarshii fuudhee hojii kanarra hojjechaa jiru. Inni kun beekamaadha. Waan fiddummoo tokko hin qabdu. Waan fiddu takka hin qabdu. Saanduqa piippii waan fiddu takka hin qabdu. Haati koo aduutu sin soraadhus sin gabbarus. Waan barbaadde yoo fidde sin soraadhu wanti du'a darbe tokko hin jiru. Dhugaaf dubbatanii du'uun immoo du'atu hin ta'in boqonnaadha. Dhugaaf iyyuun dhugaaf caraanuun kabaja ulfina malee akka kee kana as fakkaatanii achi fakkaatanii sumuunii argatanii abukaatoo ta'uun baay'ee salphaadha. Baay'eema salphaadha. Baay'eema salphaadha. I swear eessa yoo hin jiru Oromiyaa ma keessa taa'een haqaaqa jiru sitti maa jira na barbaacha sinjooriin qashti baay'ee isaa asirratti haasa'uu hin barbaadu akka karaa adda addaa waan tokko gochaa turte gochuus hin yaalin tarii dursee sin argadha ta'a utuu sin argatin iyyuu guyyaatti ol arginus jiraachuu ni danda'a. Akkati yoo na argite akkas jettee fokkortu kanaan immoo gaafa si argu obboleessa koo sin jaalladha dheen qabee maddii keessa sun gadda. Kaayyoon koo isa deemtuuf kana miti. Kaayyoon koo isa deemtuuf kana miti. Kaayyoon koo Oromoon tokko piippisa ta'u, kaafaawusa ta'u, maalisa ta'u, akka inni du'u, harka koo irratti akka dhiigisaa bu'u hin barbaadus abjoodhees hin beeku. Qeensa kootiin dhiiga namaa buusee hin beeku. Bara ijoollummaa kootis kana godhee hin beeku. Gara fuulduraattis kana gochuufis mul'ata isaan qabu. Garuu immoo daangaa darbitee yoo dhufte anumti ishee qalloon kun waan isi gabbaruu hin qabu. Kana yeroon dubbadhu immoo arraba qofaa miti. Sin gabbaru kan hin gabbaru waaqa tokkicha amantiin koo kiristaana Kiristoos tokkicha hin gabbara. Kiristoos tokkicha. Rabbi tokkicha. Waaqa tokkicha hin gabbara. Isaaf hin jiraadha. Isatu na eega. Isatu tiksee irraan nagee. Isatu waan meeqa kee dabarsee irraan nagee malee akka sodaachisa keetiif hin jiru. Maaf baankii kana tuqxan. Ana wanta ajaa'ibee nan dhibne tokkotu Oromoon Walloo 40-50 gaafa sana FSR keessaa ba'ee Saamsoon fa'in duguugamaa ture sun haguma dhaabbata tokkicha kanaallee hin ga'u lubbuu ammi kun haga dhaabbata kanaan ga'u lati maaf ijjitaa maaf sa'aatii 24 gidduutti yeroo 20-30 waa'ee baankii kanaa maxxansitaa maal taate jettanii horii na gaafattan. Amma isin lubbuun Oromoo gaafa sana FSR sana keessaa ba'anii duguu xaragamanii shashanamanii sammuu keessan keessaa isiniin iyyuu
Adaraa Waaqayyo yoo dhuguma dhiiga Oromummaa qabaattan yoo dhuguma namummaadhaaf yaaddan isin hin gubu lubbuun nama keenya isin hin aarsu isinitti hin dhaga'amu isin hin iyyisiisu. Akkamittiin nama Oromoo guyyaa saafaa gadi ba'ee xarage rashaneef baankiin kun gadi ba'ee ispoonsirata. Ispoonsiran taane jedha. Dhaabbata kaleef hin gargaaree maal jedha. Dhibeen kalee dhibee ga'ee yeroo namaa kennuudha. Dhibee ji'a 2-3 jiraattee du'uu dandeessuudha. Har'a Oromoon kallattii arfanirraa beelaan duguugamaa jira. Du'aa jira. Xaragamaa jira. Raayyaa Abbaa Macaa dubbateera. Beelli namtolcha jira, beelli uumamaa jiraata. Oromoon kana danda'ee guyyaadhaa guyyaatti akka firii mukaa harca'aa jira. Nuti namoomaaf jennee gargaarsa goone malee filmii kanaa fi hospitaala kalee laga xaafoo laga daadhiitti banamuufitu gargaarsa goone malee ispoonsiran taane jedhe. Okey, namoomaaf jedhee haa godhu. Namoomaaf jedhee gochuunsaa Oromoo kallattii arfanirraa dhumaa jiraniiftu dursi namoomaa kennama moo? Hospitaala dhibee kaleessichi waggaa 2-3 ijaaramuufitu dursi namooma kennama. Gaaffiin gosa kana. Tole jenne ni dhiisne. Har'as ibsa dabalataa baasan. Har'as ibsa dabalataa baasan. Dhaabbanni suni dhaabbanni filmii Yeraas Mangannoo maal jedha? Akka ispoonsiraatti barjaaratti nu baasuu isaatiif bahee dhiifama gaafateera jedhan. Jarri waan ba'anii sumuunii dhiifama gaafatan tokko iyyuu hin qaban. Jarri waan ba'anii dhiifama gaafatan tokko iyyuu hin qaban. Waan deemaniif galmaan ga'ataniiru. Diinummaa keessan ifatti nutti agarsiisaniiru. Isin dhuguma maqaa Oromoo dhaattanii Oromoo fichisiisuu keessaniif an Oromoo kan Walloo kan fichisiise Saamsoon Beebii Faamilii Commercial Bank of Oromiyaadhaan jedhan. Gaafa artistiin Oromoo filmii fuudhee isin bira dhufu hojii 5 ja'a deebistu waggaa kana qofa keessa artistii Oromoo filmii ciccimaa hojjetanii eebbifame filmii 2 kan hin beeku ji'a 5 ja'a deebisanii ari'an. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha ragaa faana nuuf hirkaa qaba. Dhugaa Waaqa jiraataati. Dhugaa Waaqa jiraata. Filmiin beeku 2 ji'a 5 ja'a ol deddeebisanii hin ari'an. Isa tokkoon immoo maal jedhan jiraamasa? Jiru achi keessa kan biizinesii mataa isaanii hojjetu. Caasaa gammadaa olaanaa jira jechuudha. Caasaan gammadaa olaanaa achi keessa diriirse jira. Kan biizinesii hojjetan. Gammadaanis bakka irra taa'ee biizinesii hojjeta. Biizinesiin isaanii maa inni hin ergu namni ta'e ispoonsara gaafata hamma ta'e isaantu fudhata hamma ta'e immoo nama ispoonsara godhamu sanaaf kennama. Fagoon naqina yeroo dhiyoos waloo cimaa Oromoon qabdu dhaqee ispoonsara gaafate hin didan ji'a 7 ji'a 6 dur hin didan hin ari'an. Seera tokkotu jira. Dhaabbanni tokko yookaan kaampaanii tokko World Fair Trade kan jedhamu tokko jira. Seerri kun maali? Dhaabbanni tokko yookaan kaampaaniin tokko naannoo tokko keessatti gaa biizinesii mataa isaati. This business kaampaanii biizinesiiti kun. Akka seera World Fair Tradeetti maal jedhaa? Dhaabbanni suni sooshaali ikoonoomikaalii aadaadhaan kara waan hundumaa hawaasa keessa dhaabbate sana gargaaruun dirqama isaati malee fedha isaa miti. Dirqama isaati. Kaampaaniiwwan Oromiyaa keessa jiran miti maqaa Oromootiin kaampaaniiwwan Oromiyaa keessa jiran kan ormaayyuu aartii Oromoo aadaa Oromoo safuu Oromoo akkasumas daandii bishaan baasuu hawaasa naannoo sanaaf mana barumsaa ijaaruun dirqama malee fedha isaanii miti. Dirqama isaaniiti. Akka isaan dirqama isaanii hin baaneef immoo kan godhumaa inni kaampaanii dhaabatu sana keessa abbootii hanga'utu sheerii gala.
Kanaaf akka barbaadan hawaasichatti fincaa yoo barbaadan bobbaatii isaanii fincaan isaanii kan kaampaanii isaanii hawaasichatti gadhiisaa dhaloota qaama hirruu godhanii akka dhalatu sammuu guutuun akka hin dhalanne gochaa jiru. Baankiin Oromiyaa kunis baankii Commercial Bank of Oromiyaan kunis obboleessa jara kanaati. Kaleessa baankiin Oromiyaa aartii bira dhaabbachaa ture maal. I know beeka eenyuuf akka inni ispoonsara ta'aa tures beeka. Warra achirraa ispoonsara argatan warra baankii sanarraa ispoonsara argatan warra hiriyyaa Falaaj Qoraacii achi keessaa qaban sanaadha. Wal bebbeenna. Kitaabotaaf ta'aniiru akkamitti akka ta'an ni beenna. Haqa jiruudhaan ni beenna. Wal falmisiisu. Filmiif ta'aniiru eeyyee filmi ta'aniif qabu akkamitti akka ta'an ni beenna. Utuma ta'eyyuu dirqama isaati jaallatee miti. Maqaa Oromoon hanga dhaabbatetti Oromoorraa haga biizinesii isaa hojjetachaa jirutti fedha isaatu hin ta'in dirqama isaati. Kaampaaniin kamiyyuu dachee irra dhaabbatu hawaasa naannoo isaa jiru aadaa isaa, safuu isaa, mana barumsaa, daandii, bishaan maal gargaaruun dirqama isaati malee fedha isaa miti. Kanaaf baankiin kun kana gochaa ture, baankiin kun kana gochaa ture. Ofii isaaf jedhee godha malee Oromoof yaadee godha miti. Biizinesii mataa isaatii irra jira. Caalee argamuudhaaf, kompitishinii keessa galuudhaaf dirqama isaa godha. Seerris isa dirqisiisa. Seerri World Fair Trade jedhu dirqama isa dirqisiisa. Kara seera qabeessa ta'e walitti haasofna yoo jettan seerri jiru akka biizinesii addunyaattis akka biyya kanaattis kan irratti olii galame hawaasicha maal buusuu qaba jedhee qorannoon irratti geggeeffame kaampaaniin tokko gaafa dhaabbatu hawaasicha bu'aan buusuu taanaan biyya saamee baduu ni danda'a. Kanarratti seerri isaan hin deeggaru. Maal akkasiin isin akkasiin baankii Oromoo baankii maaltu akka amma kana isin yisiise. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jiran baankii kanarra Safaariikoomtu Oromoo gargaaran. Dhugaa walitti dubban. Dhugaa ishee. Aansumuunii tokko barbaachas dhaabbata kamiyyuu hin qeequ. Eengada Safaariikoomitti iyyaa turtan. Gammadaa maaliif Safaariikoomitti qeeqa banaa ture beektu torbee darbe. Haqa jiruun isinitti hima dhugaa Waaqayyooti. Aan sobaan maqaa namaarra hin kaa'u. Haqa jiruun isinitti hima. Maaliif Safaariikoomii qeeqaa ture? Ejentii ta'een siimii raabsaa jedhe. Bada siittiin jedhan. Abbaa barbaadan gaafadhaa. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Aan sobaan maqaa namaarra hin kaa'u. Ejentii ta'een siimii raabsaa bada siittiin jedhan. Isa booda qeeqatti achi deebi'an. FIB'tti warra qabsaa'ota warra akka Dajanee Xaafaa fa'aa warra akka Koloneel Gammachuu warra akka Dooktar Guutuu fa'aa walitti waammatee isaan gidduu taa'ee dhaqee kan isaaniin na ajaa'ibe nan. Kan isaaniin na ajaa'ibe Safaariikoom utuu lafa hin qabatin utuu hojiin jalqabeen PPG walii galanii irratti duulu. Gammadaan keessa dhimma isaa baata. Okay, iwwaamte warri Safarii onni Oromoo beettiire Oromoo maaliin akka goyoomsanis beetti iwwaamte Abdiisaa keessa iwwaamte Gammadaa keessa iwwaamte Zabuudha waamtee waa ittiin jettee fakkaata yaa hojii mitiiree waan tokko akka isa kana hooti callisi minaamin jennaa maal ittiin jennaan hin deebi'an hin dhufanii yeroodhaaf obsaanuun jedhan obsaa maaloo abbaa sadaa gadda keessa obsaa jedhe Dooktar Zalaalam.
hin dhufanii gammadaan fa'aa abdiisaan fa'aa obsaan hin jedhan maal akka isaan dhaga'anii obsaan hin jedhan isin beekuu waatti jiramini waan tokko jira gammadaa ejentii ta'attiin jennaan si ejentii ta'een siimii keessa raabsa jennaan bada siittiin jedhanii turanii amma immoo waamanii gaafa isaan suuraa wayii wajjiniin ka'anii nu maxxansanii isa booda obsaa Safaricom hin qeeqinaa ittiin duulinaa obsaa nun jedhan. Achi walii galtee dhuunfaa isaanii mallatteessanii dhufaniiru nuun immoo asii obsaan nun jedhu kanaadha dhugaan jiru Oromoo hundumtuu faayidaa mataa isaatiifitu qabsaa jira faayidaa mataa isaatiif duula banaa jira faayidaa mataa isaatiif yoo deggeres warra amma baankii kana deggeraa jiranis faayidaa mataa isaanii warra irraa argatutu baankii kana deggeraa jira malee baankiin kun dogoggoreera dogoggora guddaa amma kana hin jedhamne dhiiga Oromoo irratti kumaara taphate. Dhiiga Oromoo irratti kumaara taphate baankiin kun dhugaa waaqayyooti. Dhiiga Oromoo walloo irratti Saamsoon beebiin nama seeratti dhiyaatee murtoon itti kennamuu qabu bakka inni jirutti ispoonsira ta'e dhiiga Oromoo walloo irratti kumaara taphate. Kumaara qofa miti nutti qoose nutti baace maqaa keenyaan nutti baace. Never. Kana bira dabarte taanaan atis dhiiga Oromoodhaan harka dhiqattee nyaachaa jirta. Foon Oromoo murtee nyaachaa jirta. Dhaggeeffadhu. Wanti na eeyyisiisu tokko hin qabu. An baankii sanarraa sobuuf miti. Baankicha nan jaalladha. Maqaan isaan bareeda nan jaalladha. Qarshii sin qabu irraa sin qabu. Qarshii 50 qofa hin qabu. Garuu kaayyoon koo wanti dubbachuu barbaadu jibba dhuunfaa namichi keessa jiru irraa qabaadhee yookaan immoo dhaabbaticharraa jibba dhuunfaa qabaadhee osoo hin taane hojii godhamaa jiru dalagaa shira saba kanarratti godhamaa jirutu mataa kana dhukkubse. Viidiyoo Oromoo walloo gaafa sanaatu na duraan badu. Gaafa Oromoo tokkoon darbatanii konkolaataa keessaa buusanii mataa isaa rasaasaa xaa godhamee utuu abbaa kee haadha kee obboleessa kee ta'e akkasitti yaadda. Oromoo waan tokko of hirkaa hin qabne qotee bulaa harka qullaa jiru gaafa dhiigisaa dhangala'u. Miti Oromoo ta'uusaa utuma saba kam ta'e sanyii dhala namaa akkeetti gaafa ajjeesan. Dhala namaa akkasitti gaafa ajjeesan. Dhuguma garaan kee lapheen kee danda'ee obse si callisiisa. Kanaaf wanta kana dhumaatii Oromoo kana laaltee maaf baankii kanatti dubbatta maaliif dubbatte maaliif qeeqxe maaliifituu waa'ee isaa dubbachuun si barbaachise yoo naan jettan taate natti hima badii konan fudhadha. Yoo balleessiteetta jettan waan barbaaddan hin adabuu hin dandeessu adaba konan fudhadha. Garuu immoo dhuguma Oromummaan sitti dhaga'ame. Oromummaa keessaayyuu ba'i. Lubbuun dhala namaa si biratti gatii qaba taanaan. Amantii qabda yoo ta'e akka amantii keetitti lubbuun nama gatii qabdi yoo ta'e lubbuun gaafa konkolaataa keessaa buusanii tokkoon dhaabatanii viidiyoo waraabaa tokkoon bineensa yookiin ajjeesan. Bineensa keetti hin duutu. Bineensa keetti hin ajjeesan. Bineensa keetti garaa jabaatanii hin ajjeesan. Horiiyyuu gaafa qalan kabajaan mirgatti kuffisanii qalu. Maal jedhana hamma horii ga'uu dadhabne hanguma olaallee ga'uu dadhabne haguma hindaaqollee ga'uu dadhabne haga lukkuu. Warra Oromoo akka kanatti salphiseef warra Oromoo akka kanatti gadi ba'ee duguugee lafatti naqee dhiiga isaanii dhiiga saree godheefitu baankiin kun ba'ee hospitaala gargaaruuf ijaarsisuuf hin gargaaree ispoonsara hin taane dogoggoraan barjaa irratti maal koo baasanii maal jedhee ciraasaa nutti ashoofa. Lamiin gadalaa eegaba. Gadali gaba kafallage maal akkamitti dhiiga Oromootti qofamu maal akkamitti
kara meeqatu duunu beellutu nu fixu gabrummaa waanjoo mataara nu yaabbate asii gadi nu goobse utuu nu jiraachisu attamitti maqaa Oromoo moggaafate kan gargaarsa diina keenyaaf godhurra immoo bahee ibsaan nutti qoosa. Waan isin ajaa'ibu warrattiin ibsa sana baastu warrattiin peejii kooperaatiivii baankii sana irratti ibsa sana barreessitu eenyuufaa akka isheen taate beekaman. Warrattiin asirraa hafuura dhoffattee FB's jijjiirtee haa ta'u bilbila kara ta'e argattee ittiin nama sodaachistuudha. Inni sobdi immoo sa'aatii 12 taanaan immoo fincaaniif gadi hin baatu. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedhan. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedhan. Fincaaniif gadi hin baatu. Kusu'uun mag jedhe kaakaan koo. Kanaaf ani araada yookaan suusii qeeqaan qabu. Utuu dhugaan Oromoo immoo cabu, utuu dhugaan Oromoo dhiitamu immoo sababan callisuuf tokko iyyuu hin qabu. Miti nama dhuunfaa mootummaa isa biyya bushaaruu qeeqaa jirra. Miti dhaabbata hattuuni maqaa qotee bulaatiin baatee ijaarratte miti mootummaa biyya bushuyyuu qeeqaa jirra. Akka qeerransaaf qurupheettitu wal ilaalaa jirra. Hallaqe kalaas maafii bakka wanti dhufu hin jiru. Yoo dhufe du'a dhufa. Du'a ammoo yoo ta'e guyyaa Waaqayyo siif kaa irraa kan hafe eenyu tokko baala namarra buusuu hin dandeessu. Isa kana Waaqa nama nadhus Waaqa warra na sodaachisan, warra sin sodaachisan, warra sin ajjeesuuf sin gaadan, sin barbaadan gararraa humna qabudha. Waaqni nuyi amanannu Waaqa mootummaayyuu mootummaasaa meeshaa guguddaa jeettii helikooppitariidhaan maal kana tuullatee qabuyyuu Waaqa fuudhee halkan tokkotti dachee keessa balleessuu danda'udha. Waaqi nama nadhu Waaqa jabaa addunyaa mootii addunyaa kanarra jiran halkan tokkotti tsatti isaan godhe bushuu danda'udha. Waaqa salphaa miti. Waaqa salphaa miti. Waaqi nama nadhu Waaqa guddaadha. Kanaaf dhugaa dubbatanii dhiitamuun, dhugaa dubbatanii ari'atamuun, dhugaa dubbatanii arrabsamuun homaa rakkoo tokko hin qabu. Harrabni gadhee immoo waan tokko namatti hin qabatu. Gadheen gaafa si arrabsitu gaafa akka carraa ta'e wal argitu ofii masheetii lafa laalaa deemti bira. Ol jettee osoo hin ilaaltu. Ol jettee osoo ilaaluuf carraa isaan qabdu. Kanaaf waan inni isiniin jechuu barbaadu obboloota koo kiristaanaa musliimaa waaqeffataa obboloota koo ilmaan Oromoo kutaa mararra jirtan baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Waaqayyoo ijoollee keenya haqaaf falmaa jiran gargaaree haga gaafa bilisummaadhaan nu ga'ee gabrummaa kana jalaa nu baasutti haga gaafa Waaqayyo jajjabee keenyaaf faachaan galchee guyyaa tokko afaan guunnee wal geenyee wal bira teenye dubbannutti bakka jirtanitti Rabbi isin haa eegu. Bakka jirtan ilmaan haqaaniin jechaa jira. Ilmaan raqaa silayyuu as fakkaattee achi fakkaattee achii butattee asii butattee jiraachuu ni dandeessi. Warratti raashinaalizimii of gootu in ilaallatu waan hin jechaa jiru. Warri haqaaf jiraattan, warri daandii haqaa qabattanii jirtan, warri haqaaf jecha akka durba manatti ulfoofte suuqa keessatti dhokattanii jiraachaa jirtan. Rabbi guyyaa isinii fida, Waaqni guyyaa isinii fida, obsa. Akkasitti immoo yoo du'u dhufes
du'a kabajaa duutu. Dhugaa qabattanii gatii jirtaniif jannata firdoosiin seentu maleessa asittis gubattanii waan isin gubattaniif sababa tokko iyyuu hin qabdan. Haqaaf jiraadhu. Nama hin jibbin. Miti Oromoo akka keetii jibbuu miti Amaarayyuu hin jibbin. Hojii isaa garuu balaaleffadhu. Nama dhala namaati. An dhala namaa hin jibbuun. Hojii isaa garuu yoo inni dhiibee dhufe eenyummaa koof na arrabse eenyummaa koof yoo inni tole ofirratti inni sunan dubbadha. Haqa saban barannee haqa qotee bulaa Oromoo, haqa qotee bulaa Baalee, haqa qotee bulaa Harargee, haqa qotee bulaa Boorana Gujii, haqa qotee bulaa Wallagga beelaan rasaasaan duguugamaa jiru yoon gadi qabee garaa koof buluuf jecha dhokse har'a nyaadhee buluudhaaf haqa saba sanaa yoon dubbachuu dhiise cubbuun kana caalee hin jiru. Atutuu iniyyuu biyya lafaa irratti duuteettati. Ati nama osoo hin taane foon dhiigni keessa yaa'udha yookaan immoo dhoqqee bishaan keessa yaa'udha. Garaan kee furdatee garaan kee guddateef waan tokko waan fidduu hin qabdu. Udduun kee guddatee dhuufuu malee waan fidduu hin qabdu. I will tell you the truth. Haquma isaa walitti himuu wayya. Dhugaa isaa walitti himnee deemuu wayya. Kanaaf ammas namoonni amma jirti tokko ammaa dubbachuu fi sa'aatii kan akkatti dubbattu hin qabdu. Wanta isin dubbachiisne jira. Borimmoo diinuma duukaa barbaaddeetu lafatti jirtu barbaaddee maal gooteetu harka diinaa keessa galchiti malee nama baay'ee jira kan ammas keessaa FB kanarraa naggaadee ofiin jettee birrii biippiin laattee fi birrii sana eessaa fidde akka namni hin jenneef kanan nagadaa jira jettee waan tokko namoonni walii gadi deemtee xephee tokko jirti. Isas beenna warra akkasii hawwachuu maaliif? Ittiin raqa ishee nyaattee ittiin qaamtee ittiin shiishaa saabdeennaan rakkoon qabu isheef jireenyi kanuma. Saboorii miti isheef jireenyi. Garuu ofirratti bibirrachaa immoo jiraatti bara jireenya ishee. Bibirrachaa jiraatti. Maaliif bibirratti? Dhiiga Oromoo nyaachaa jirti. Dhiiga Oromoo dhugaa jirti. Foon Oromoo nyaachaa jirti. Dhugaa Oromoo gadi qabdee qabsaa Oromoo barbaachistee achi jira jettee. Haga wal ijaartee FB dhugaa waaqayyoon isin hin jedha. Wal ijaartee toorattiin asirraa amma raacitiin intiniin tokko wal ijaartee giruuppii qabu giruuppii isaanii sana maqaa isaanii wajjin qabna lafa. At the same time FB kana riippoorti godhu. FB isaan ijoollee warra isaan jala galuu didee, ijoollee warra isaan faana aduu qarlamee ta'uu didee, ijoollee warra isaan faana gaararraa ta'uu didee, ijoollee warra kaayyoo tokkichaaf jiraatanii, ijoollee warra dhugaaf jiraatanii barbaadanii FB isaanii riippoorti godhu. At the same time giruuppii qabu. Giruuppii sana keessatti har'a FB abaluu riippoorti goona jedhu eessaa kaffalamaa fi obbo Addisuu biraa kaffalama abbaa jeetisaa achiidha. Akkasi. Kanaaf kan isaanii qabnaa wixwixin jedhina wirwirin jedhina ofumaa wirwirin jedhina. Wirwir jechuun waan isin fayyaduu hin qabnu. Wal barre bakka tana qaaqqaan. Sila tana qaaqqaan aantem baay'imaanuti ineen baay'imaanuti. Ati sachumatti ani sasumatti. Silaa onnee ittiin gadi baatee kottu sin barbaada jettee qofaa kee waamte nama haasofsiistu hin qabdu wirwirin jedhin garuu. Wirwirin jedhin. Tasgabbaa'itii
birriisa sii kenname sobiiti daldala jira kanan gochaa jira jedhiiti ittiin waan sii kenname sana suuta ifa baafachaa deemi malee wurwuriin jedhin jiraadhu maal taate nyaadhu. Innayin tasgabbaa'e biroo maal jarana akka dhiyeetti nafuma bari'a. Borool gaafanna seenaadha ragaa keenye lafa keenye kana kanatu jira jennee teessisnee ol gaafachuu ni dandeenya gatii ta'eef tasgabbaa'e. Take it easy bakka salphisi. Ati innarra nama callisaa yookaan immoo ani sana keessaa dhimma hin qabu kana keessaa dhimma hin qabu maqaa baluun dha'u jettee immoo qulqulloof gochuu barbaaddu immoo borgaafa waan tokko dhalatu immoo kan sirbaan si caalu hin jiru. Seetu sirbaan lafa dhaabbannee siif jecha lafatti dhaabbannee sirbinu iyyuu hin qabnutu bilisummaan kun dhufees. Har'ammoon siyaasa kam keessaa iyyuu dhimma hin qabu yoon kana dubbadhe siyaasa jedhu jettee mooqxa teessee mana kee teessee fi biraadhaan mooqxa. Of ta'e jiraadhu. Be yourself. Kanaaf haasaa koo akka hard talkii yookaan immoo aggressive ta'ee yoo dubbadhe yoo isinitti fakkaate naaf galchaa. Dhimma baankii kanaa immoo baankii kan an akka diina Oromootti ni ilaalaa. An jala muree ammas waan hin jedhu ejjennoon koo ibsanni baase irratti hundaa'e akka diina Oromootti ni ilaalaa. Abbaan barbaadan akka fira Oromootti ilaalaa. Abbaan barbaadan waan barbaadan godhaa. Abbaan barbaadan irratti qusadhaa. Abbaan barbaadan dhiisaa anaan waan na ilaallatu hin qabu. Anaaf garuu diina. It's my enemy. Anaaf waan inni itti amane diinummaa isaati. Keessi koo sababa bu'aadhaan buusee keeziisa ilaalee kan hin murteesse akka diina Oromootti akka diinaatti hin ilaale. Isin immoo hundeeffama isaarraa kaasaatii maalirra akka inni jiru adeemsa isaatii kaasaatii ilaalaatii murtoo mataa keessanii murteeffadhaa malee latiin jedhee wanta murtiisan tokko hin qabaatina. Kaleessaa kaasee garuu dhimmi ani ejjennoo guddaadhaan dhimma baankii kanarratti dubbachaa ture ammas waan hin irra deebi'u an diinummaa tokkoyyuu dhaabbata kanarraa qabaadhee miti yookaan immoo suusii yookaan araada FB kanarra ba'anii iyyuu caraanuu yookaan kaffaltinnaaf kaffalamee wanti godhu tokkoyyuu hin jiru. Kalaas dhugaa Oromootu na eeyyisiise. Haqa Oromoof hin dubbadhe. Dhiiga Oromoo wallootu yeroo hundumaa onnee koo keessaa bilbila. Ija koo dura na dhufa. Ija koo dura na deema. Saree maraatuu yoo keetti ajjeesan. Saree maraatuu akkasitti ajjeesan. Sareen maraattillee akka kanatti hin duutu. Miti dhala Oromoo keetti du'ee callistee dhaabbattee arra baankii kanaaf abukaatoo ta'uu miti utuu sabni Amaaraa akkasitti du'e illee ati namummaaf jecha callisuun sirra hin jiru. Yoo namummaa yaadde yoo dhugaaf jiraatte. Garuu ati arrastuu kan argitu baankii kanaaf abukaatoo ta'aa jirta taanaan ati nama miti obboleessa koo ati nama miti obboleettii koo ati dhoqqee bishaan keessa yaa'udha. Si arrabsaan jiru haqan sitti himaa jira. Nama ta'e. Dhiisi Oromoo ta'uyyuu nama ta'e jalqaba. Waa'ee lubbuu dhala namaadhaaf falmachuudhaaf Oromoo ta'uun sin barbaachisu iyyuudha. Dhiisi Oromummaa kee dhiisi. Nama ta'e. Yoo immoo lubbuun namaa nan naasisu waa'ee lubbuu namaa dhimma ittiin qabu yoo jette immoo eegee of jala ilaali ati jaldeessa taata. Eegee dudduuba kee ilaali. Eeyoodha beekaan kun Maartin Luuter King natti fakkaata.
Yoo boorduuta jedhaniyyuu ani biqiltuu dhaabuun ni suudhe. Yoo boorduuta jedhaniyyuu anarra biqiltuu dhaabuun ni suudhe. Utuuti waan barbaadde dubbatte, utuuti waan barbaadde yaadde, an dhugaa saba kanaa, dhugaa Oromoo dubbachuuf duubattis hin deebi'u. Du'is nan daangessu. Sodaachises duubatti nan deebisu. Yoon du'es kabajaan hin du'a. Akkammarra jiru kanarratti immoo akkattamma jirurra immoo du'a nu wayya. Tarii yoo guyyaa borii kana Waaqayyo nu bilisoomsuun isaa nafu, Waaqayyo haqa keenya nu galchuun isaa nafu, Waaqayyo qixxee saboota birootti nu dabaluun isaa nafu, Waaqayyo gaaffii keenya nu deebisuun isaa nafu, gargaarsa jajjabee keenya nu gargaare. Tarii immoo bor lubbuun jiraanne guyyaa sana argina wanta jedhuufidha kan akka qeerransaaf quruphee wal dhokachuu taphachaa jirru malee sodaa keetiin miti. Borciin kee kuni akka gommaa mana gommiistaatti qilleensa guutaniiti. Waan tokkoyyuu miti. Nothing. Al tokkicha qilleensa yaasta. Menim as fiddee eessa jira dhiisi. Qilleensa bakka qilleensa xixiqqoo ishee uruudhaa qilleensi yaasi keessa maal goota. Kanaaf iyyuu dhiisi. Hin maraatin. Gurgurin jedhin ofuma. Gurgurin jedhin. Namni sodaa namaadhaaf dudduubatti yoo deebi'u yoo jiraate yookaan immoo sodaa namaadhaaf dhugaa dubbachuu namni sodaatu yoo jiraate namni sun jalqabumayyuu waa'ee dhugaa isa hundirra hin jiru. Kanaafuma as fiiddee gurgurin jedhin. Keessumaa namoota akka kuddu'aan sodaanne immoo sodaachisuuf hin himamin. Bakka meeqatu du'aa jira miti maal? Ofumaan dhiphatin, ofumaa harka keessa hin xureessin. Nama du'e ajjeestee ofumaa harki keessa hin xuraa'in obboleessa ko. Nu du'uudha silayyuu akkuma Oromootti du'uudha. Saba gabrummaa waggaa 500 mataa irratti baatee qe'ee isaa irratti qabeenya isaa irratti dubartoonni isaa gudeedamte qe'ee isaa irratti qotee orma nyaachisu qe'ee isaa irratti akka hoolaa ciibsamee qalamu qe'ee isaa irra sa'aatii barbaade godaansifamu saba waggaa 500 jaarraa 5 oliif du'eedha. Sabas immoo rafee irribaa ka'uun barbaanneedha. Saba gabrummaa nanna godhate, saba yeroo ilmi isaa ba'ee du'uuf, saba yeroo ilmi isaa ba'ee wareegamuuf maaf naa duuta jedhee diina faana ilma isaa arrabsuudha. Nuyi saba akkasiiti. Saba abaaramoo ba'ee diina faana goota isaa arrabsu saba akkasiiti nuti. Saba du'oo. Saba du'oo of hin beekne. Yusi saba akkasiiti. Saba akkasii kanaaf goonni meeqa dirri irratti aarsaa kaffalee goonni meeqa irribaa dammaqsuu jedhe lubbuusaa kenne utuu jiraachuu qabu akka dhala namaatti baratee goota sammuu furdaa meeqatu dachee Oromiyaaf xaa'oo ta'ee siif jecha du'aa jira. Irribaa si dammaqsuuf. Isa akkas gaafa Oromoon ba'ee ajjeefamu, gaafa Oromoon ba'ee du'u, gaafa Oromoon kallattii arfaniin beela'u, waa'een beela Oromoo isa dhibuu dhiisee, waa'een du'a Oromoo isa dhibuu dhiisee, waa'een ajjeefamu hidhamuu Oromoo isa dhibuu dhiisee, gatii sumuunii baankii dhaabbata tokko irraa argatuuf, gatii dhaabbanni tokko gubboo kennee fi afaan isaa cuqqaaluufitu waa'ee dhaabbata tokko iyyaa oola. Boryoo kitaaba tokko barreessi yoo boryoon sirba tokko jedhe ispoonsara naa taa'aa jedhee
inni kaan immoo harrumarraa jala bultii dibbeetumaa fiiru. Ere dabbiraadha. Ere please addunyaa biraa ilaala jechuun ganda keessatti dhalattan keessaa sammuun keessa yaadni keessan bahuu yoo dhiise addunyaa biraa ilaala. Akkamitti ilaaltu deemtanii ilaaltu mini filmii fa'aa ilaala. Filmii fa'aa ilaala. Addunyaa biraan akka itti jiraata. Addunyaa biraan maalirra jira? Laayifii akkamii keessa jira? Jireenya akkamii jiraachaa jira? Sooshaal laayifiin isaa akkam kan jedhu filmii ilaali isa kaan miti. Filmii birrii sadiin kireeffadhuuti ilaali. Jireenya mataa isaatii jiraachaa jira. Firiideemiidhaan jireenya mataa isaatii jiraachaa jira. Ati garuu asii obboleessa kee irratti ba'aa taatee obboleessa kee irratti gandaboo hojjettee haaduu qarlamee taatee obboleessa kee mandara keessa deemtee nyaachaa dhiiga Oromoo obboleessa keetiin harka dhiqachaa ittiin garaa kee guddifattee haqa Oromoo dhoksita. Siinsi feessu hirriba siin kennu boqonnaa siin kennu tasuma dhiigni qulqulloota boqonnaa siin kennu dhugaa waaqayyoon siin jedhu cubbuun qulqullootaa boqonnaa siin kennu cubbuun ilma Oromoo cubbuun qotee bulaa Oromoo never and ever iyyaadiin tasuma Galataa Taasoo Fayyisaa CBO dorgomtee kuftee mo'edha. Obboleessa koo ani warruma akka keetii kanaaf hin haasa'aa jira. Warra waan tan fakkaanne haasa'u. Warra sammuun isaanii morma isaaniitti ba'aa ta'ee jiru. Amma fakkeenyaaf ati buqqeen mataa keetii morma kee kanatti ba'aa ta'ee jira. Maaliif? Ofumaa sirra ta'a. Ittiin yaaduu hin dandeessu. Jalqaba ati eenyudha? Eedhii na gaafadhu. An CBO dorgomee kufuu miti. Bakka hin barbaade dorgomee nama galuu danda'u obboleessa koo. Isa kana dhiisi. Of tuulummaa kana hin beeknu malee CBO dorgomee nan kufas immoo waan hin kufuufis qaba. Isaan nama sirriyaa nama kakootii kana hin barbaadanii darbee immoo fiildiin koo CBO nan galchuu baankii nan galchuu obboleessa kee. Kanaaf jalqaba waa'ee nama barii sammuu kee kanatti fayyadamii morma keetti baay'ee ulfaachaa jira mataan kee. Galata morma keetti ulfaachaa jira baatti taa'aa jira gatii ta'eef tasgabbaa'e gaafa waa jettu ilaallachaa jedhi. Gaafa arraba gadhiistan arraba dhabnee miti beektu. Arraba isa akka arraba keessan gaafa isin gadhiistan arraba dhabnee utuu hin taane arraba keenya hin balleessinuudha. Kanaaf sagaleen jiru ollaa kooti kan wacaa jiru ollaadha. Warra Sudaan tokkotu irrafanii yeroo baay'ee warri Sudaan kuni kanaafidha. Yoo hin balleessine of galchaan isiniin jedhaa galatoomaa isiniin jaalladhaa ammayyuu mormiin waa'ee baankii kanaa itti fufa amma inni waliigaltee jara sanaaf godhe qarshii jara sanaaf godhe yookaan immoo jarri sun ba'anii akkuma isaan dubbatanitti yookaan amma Saamsoon beebiin seeratti nuu dhiyaatutti anaaf kooperaatiiv baankiin diina kootinaaf. Kana yeroon dubbadhu immoo dhugaan Oromoo Walloo nan teessisu naaf hin dhiisus. Kanaafidha kan dubbadhu waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa yoon immoo waan isin gaddisiisu yoon dubbadhee dhugaa waaqayyooti onnee makoorraa dhiifaman isin gaafadhaa. Ulfaadhaan isiniin jedha waaqayyo guyyaatti bilisummaadhaan wal geenyee dhiichifnu guyyaatti walabummaadhaan biyya abbaa keenyaa irratti siidaa gootota keenyaa dhaabbannee siidaa gootota keenyaa ijaarree tokkummaadhaan dhugaa saba keenyaa bakkatti cabe wallaannee deeffannu
Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo sabni kun dhugaa isaatiif qabsaa'e, sabni kun qe'ee isaa irratti, biyya isaa irratti biyyummaan irraa fudhatamee qabsaa'e, qe'ee isaa jecha du'aa jira. Waaqayyo qe'ee keenya nuuf deebisu, ijoollee qe'ee keenyaaf jecha, biyya keenyaaf jecha wareega qaalii haga lubbuu isaaniitti baasaa jiraniif Waaqayyo humna Museef kenne haa kennuuf. Waaqayyo humna Iyyaasuuf kenneef haa kennuuf. Rabbi isaan gargaaru kana caalaa waan hin jiru hin qabu. Nama tokkorraa jibba takka illee hin qabu. Eenyu yoo ta'e nama tokkorraa jibba tokko illee hin qabu. Kana boodas warroonni na arrabsitan itti fufaa rakkoo hin qabu. Dhimma ittiin qabanii hin dubbisu jechuudha. Baay'ee isaa dhugaa waaqayyoon hin dubbisu. Koomentii keessanis baay'ee hin dubbisu. Noormaali yeroo maxxansu hin dubbisu. Kanaaf itti fufaa. Waaqayyoon immoo isin haa eebbisu. Galatooma naaf jiraadhaa. Halkan gaarii. Thank you.